Kinoo Itoophiyaa keessa ijoollee baay'eetu ergaa jira karaa onlaayinii. Ijoollee baay'eetu jira isaan irratti bilbiltanii tooni. Hai hordoftoonni chaanaalii kiyyaa hundi keessanuu akkam jirtanii nagaa keessanii nuti jirra galata waaqayyoo siniin jedha kanarraa nu ga'e waaqayyoo yaa eebbifamu hunda keessanuu bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo iddoo jirtanitti simbira haa jiraatu siniin jedha. Namoonni chaanaalii kiyyaa haaraa taatan immoo sabskraayibii laayikii gochuu hin irraanfatinaa siniin jedha. Akkam jirtamee jirtu har'a jechuudha akkuma TikTokii galee waa jedhee xiyya hunduu walitti kinoo akka rumichi akka kinoo muummichi waggaa waa du'e jechuudha irratti walitti kaatee wal cicciruu tokko akkasitti wal cicciraa jira TikTok irra maaliif birrii 5,000 nyaate 6,000 nyaate 10,000 10,30 jedhanii haasa'aa jira ijoolleen. Ani anas hin jiru dhugaa hin jedha. Eega namticha isaanii maalummaa san beenne nama afaan keenyaa somne nama afaan isaa hin beenne birrii erguun dura namni kun maalidha inni jettanii tooni ilaaluu qabdan. Kanaaf jechuudha hundi keenya iyyuu ijoolleen biyya namaa jiru hundi keenya karaa onlaayiniitiin birrii ergachaa jirru. Hundi keenya jechuudha karaa onlaayinii birrii ergaa jirra. Karaa onlaayinii nama hin beennetti birrii erguurra karaa baankii ergamtee tooni guddaamu si wayya dhugaa siniin jedha. Ani jechuudha waggaa tokko mucawwan ani beeku biyya galtee da'umsaaf jechuudha haga ishiin deebitutti karaa baankii tan ergachaa ture bakka. Ishiin garuu bakka naa goote deemte nama itti ergitu san naaf lakkoofsa sanaaf kennite namticha sanaan afaan isaan beeku afaan Amaaraa sa'a hin beeku waan isa. Ani namticha san sila hin beeknefu karaa baankii tan ergachaa ture bakka. Inoo maalan ta'ee hooman taane. Karaa baankii tan ergachaa ture hooman taane karaa onlaayinii ergeef karaa baankii ergeef dhugaa siniin jedha wanti sinii dabalamu sumuuniin takkitti sinii dabalamu hin jiru. Inni sinirraa fuudhanii tooni mataa sin dhoowwachuurra karaa baankii ergattanii goddaamuu sinii wayya dhugaa siniin jedha. Karaa baankii ergattanii goddaamuu sinii wayya dhugaa. Namni har'a attaallalee sinirraa fuudhee tooni boruusii ergaa warafaa ta'ee birrii maalii ta'ee baankii cufame jedhee tooni qaxaroo sinitti qabuurra karaa baankii ergattanii akkaawuntii keessan irratti galfachuu sinii wayya dhugaa siniin jedha. Nama afaan kee haasa'aa jiru nama afaan isaa haasa'aa jirtu eega walii galuu dadhabnee tooni maallaqa keenya dafqa akkanatti xuruursinee tooni isheen tun waan haa taati jennee tooni kan qoccooc jechaa tooni nuti itti kennannu kana eeganu dhoowwatee dhugaa karaa baankii ergattanii kan maaliin taane kan achi hin jenne kan as hin jenne qaxxitaa karaa baankii ergadhaa dhugaa siniin jedha. Ijoolleen tanaan dura nyaatamtan barumsa irraa fudhattanii isin gaa baqa irraa deebi'a karaa baankii ergadhaa dhugaa siniin jedha. Dhugaa rabbii sinin miidhu karaa baankii ergadhaa. Kan karaa gabaa gurraacha ergitan sun karaa baankii ergattan sinin miidhu mataan dhabuu sanirra karaa baankii ergachuu sinii wayya. Ani waggaa tokko guutuu ji'a 12 guutuu karaa baankii tan ergadhe. Maaliif namtichi san hin beeku ani afaan isaa hin beeku. Afaan ani haasa'u hin beeku afaan inni haasa'u hin beeku afaan Amaaraati waan ta'eef namticha san otoon itti irratti ergadhee otoon dhoowwatee eechatti isa beekee qabsiisa hin beeku. Iddoon isaa arguun qabu jechuudha. Kanaaf karaa baankii yoo ergattan wanti sin baddalu tokkollee hin jiru. Ganaa asirra baatanii tooni namas walitti qayyamsiisuu dhiistanii ofii keessanii of sattartanii tooni karaa baankii yoo ergattan ofitti amantanii tooni hoomaan baddalamtan. Maali kanaan dura karaa eessatti ergaa turre? Warri duuba keenya biyya namaa taa'aa ture. Karaa gabaa gurraacha ergaa ture? No, karaa baankiitti ergaa ture. Maaliif birriin durii xiqqoo faayidaa qabdi haa jedhaniif malee karaa baankiitti ergaa turan jechuudha. Karaa gabaa gurraacha kana eenyutu beeka? Warri duraan biyya namaa taa'aa ture kinoo har'a abbaa fooqii ta'anii, abbaa viillaa ta'anii, abbaa makiinaa ta'anii, abbaa hoteelaa ta'anii jiraachaa hin jiranii. Nuti yoo maaltu isaanii gadi nu godhe? Maaf gowwoomna?
maaliif gizee hunda humna keenya allaatti nyaachisna? Kan maatii keenyaaf hin taane kan ofii keetii itti fayyadamne. Dhugaa isiniin jedha odoo maatiin kee itti fayyadamee tooni maatiin kee tan garaa isaanii keessa baate itti fayyadamee nyaatee garaa isin nyaatu. Dhugaa isiniin jedha waaqayyo rabbi irraa hin argattan. Allaatti lafatti nyaachisuurra isaanoo nyaatan faayidaa isinii qaba. Kanaaf jechuudha ijoolleen karaa gabaa gurraacha ergina jettanii nyaatamaa jirtan. Dhugaa isiniin jedha dafqa keessan lafatti balleechaa jirtan. Dhugaa rabbii of deebisaa. Karaa baankii ergadhaa ila. Dhugaa rabbii karaa baankii ergadhaa wanti sin baddalu tokko hin jiru. Anatu arge waan ta'eef. Karaa baankii ergadhaa. Sin hin baddalu. Sin hin miidhu. Si fayyada malee jechuudha. Kanaaf har'a nyaatamtee bara dhuftu maatti deebita. Bara darbe nyaatamtee bara namaa itti deebita. Irraa of hin deebistuu. Inna erguu immoo dhiisi. Obbiratti yoo qabattee tooni teesse hoo. Obbira qabattee teesse hoo maatii keenan gargaara jette ayyaana irratti maal irratti karaa baankii yoo ergite dhugaa rabbii sin godda'u. Obbira teechistee maatii keenan gargaartu yoo ta'e karaa baankii ergiteeti. Kasi biratti fesan immoo obbiratti yoo qabatte gaafa galtu bakka tokkotti Itoophiyaa keessatti nama ati beektu, nama maalummaa kee beeku, nama afaan isaa haasoftu obbira dhaabbattee isa bira dhaabbattee ni si bira dhaabbattee birrii san karaa gabaa gurraacha sira siraatan hankaawoti kitirratti sii galcha. Obbiratti qabattee jechuudha. Amma dafqa kee allaatti nyaachistu, amma lifaati kee lafatti balleessitu. Obbiratti qabattanii tooni obbira teechistanii gaafa biyya galtan yoo jijjiirrattan si fayyada malee sin hin miidhu. Deebisa ammoo warri ammatti haajaa itti qabdan karaa baankii ergadhaa. Dhugaa rabbi karaa baankii ergadhaa. Maaliif sila miidhamtaniif karaa baankii san miidhamuu sinii wayya. Maaliif akkas nuun jettee wallaalummaadhaan hin jedhina. No wallaalummaa miti kun. Kan ergee tooni nyaatamaa jiru sani wallaalummaan. Otoo beeku allaattitti kennee tooni nyaatamaa jiru sani wallaala. Otoo karaa baankii ergattee hoomtu kan maqaa kennuun nama sanis maqaa isaan dhoofne. Otoo unkaan sii miti simbirroo otoo sin dhagahin kan hankaawunti keetirratti galu. Kana galgala sin dawwalta, ganama sin dawwalta, har'a sin dawwalta, boru sin dawwalta. Inni afaan biraati har'a afaan biraasi haasa boru afaan biraasi taasa iftaan afaan biraasi taasa otuma kana jedhu oggaa guuta gaafa oggaa sun darbe immoo si kaada. Birrii hagamnatti kennite siin jedha yoo birrii 10,000 itti kennite birrii 5,000 itti kennite jedhee tooni si kaada. Bakka amala gantuuti waan ta'eef. Kanaaf ijoolleen karaa gabaa gurraachaa birrii ergaa jirtan karaa baankii ergadhaa. Yoo nama amantan ta'e malee karaa baankii. Kinoo Itoophiyaa keessa ijoollee baay'eetu ergaa jira karaa onlaayinii. Ijoollee baay'eetu jira isaan irratti bilbiltanii tooni isaan nama hin beeka hin jira waan ta'eef isaan nama bakka isinii buusuu danda'an. Yoo namni sunirree maallaqa keessa sinirraa fidee tooni kan sin dhowwatu ta'e isaatti itti gaafatama. Ta'e immoo jechuudha oggaa maallaqa keessan itti kennitan san viidiyoo waraabbattanii nama afaan keessan hin beekne san jechuudha. Gaafa ati maallaqa itti kennitu san viidiyoo kaameeraa dhoskitee tooni waraabuu dandeessa bee. Bilbiluma kana otoo akkanumatti fuuldura qabdee tooni kaameeraan ol oskaa kan waraabu oskaatti otoo akkanatti hin ifin kan waraabu hin jira. Haappilii irraa buufattee tooni namticha san waraabuu dandeecha. Waggaa ati maallaqa itti kennitu. Waggaa inni maallaqa sirraa fidu. Namni sun eessa akka ta'e maal akka ta'e makiinaa akkamii taargaa akkamii akka ta'e otoo waraabbattee dhugaasiin jedhaa si fayyada tureeyyu. Ganaa abalu suura naa ergeettee tooni ofii keetii of cinquur dafki kee lifaatiin kee kan lafarratti baduurra namticha sirraa fiduu dhufe san kinu akkuma nama silkii akkanatti qabatee taa'uu jechuudha. Akkuma nama silkii akkanatti qabatee deemu silkii kee fuula silkii kee ofitti garagarshitee kaameeraa dhoskitee waraabuu dandeecha. Haappiliin hin jira han dhoskaadhaan waraabu. Kan otoo hin ifin silkii kee akkanattuu cuftee
akkatti kaameeraa fuulduratti sirrii kanatti zimmettee fuulduratti qabnaan hin waraaba. Sagalee isaa hin waraaba, bifa isaa hin waraaba. Atis maal akka haasoftu, innis maal akka haasawu, birrii meeqaa akka sirraa fuudhe. Birrii kun otoo hin lakkaa'in sirraa fuudhu, atis otoo lakkaa'in itti kennitu. Namtichi isaaniitti akkamitti akka itti kennite, akkamitti akka sirraa fuudhe. Gaafa san shakkii tokko malee as baafattaa jechuudha. Inni ragaadha. Ragaa biraa hin barbaachisu. Ganama sagalee barbaadde toonii asirratti fiddanii baasurra viidiyoo dhoskaa waraabbattanii toonii gaafa inni si kaade san as baasuu dandeecha jechuudha. Maaliif bifa san ofirraa muree toonii hin gatu. Bifuma gaafasii sanarra qabatee jira. Kanaaf ijoolleen keenya jechuudha. Anumarraa qabee birrii yoo ergattan nama sin hin beekne yoo ta'e kaameeraa viidiyoo waraabbadha. Yoo nama beektan ta'e immoo akkuma beekumsaattus ta'e nama har'aa beeka jedhanii amanuun illee faayidaan qabu. Nama afaan keessanii naasofne nama ati afaan isaa hin beekne viidiyoo waraabbadha. Namni afaan keenya haasa'atu nu saamaa jira. Kanaaf jechuudha ijoolleen biyya namaa teenye toonii maallaqa keenya hattuutti kennaa jirru dhugaa rabbii amma hattuu sun leellashii lafaatti nyaatu karaa baankii ergadhu toonii nyaatan si fayyada si miidhu dhugaa rabbii karaa baankii ergadhu goddaame anat arge waan ta'eef. Kanaaf namoonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan sabskiraabii nu godhaa. Namoonni chaanaaliin keessan immoo warsiqaa ta'e sheerii nu godhaa isiniin jedha. Galatooma.